Oduu keenya jalqabaatiin biyyi Somaliland pirezidaantii Masrii Itoophiyaa doorsisuu hordofee deebisaa jabaalaatti. Biyyi Somaliland deebisaan isii lattee maal ture gabaasa bal'aa ni dhageessu. Oduudhuma kana wajjin wal fakkaatuun guyyoota lamaaf Kaayirootti daawwannaa taasisaa kan turanii fi Itoophiyaa Kaayiroo irraa doorsisaa kan turan pirezidaantiin Somaaliyaa ammas Qatar galan. Pirezidaantiin Somaaliyaa Qatar maal hojjechuuf deemanii gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu keenya isa itti aanuun waldhibdeen 4 kiiloo fi masaraa Somaaliyaa gidduu jiru mariidhaan hiikamuu qabaa jedhe dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti wanti adeemaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu gaafateera. Gabaasa bal'aa kanarrattis ni dhageessu. Kam jirtu daawwattoota hordoftoota Aanolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa har'aa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma isinitti himee guutuu isaa isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf like, share godhuun dagatinaa isiniin jenna. Oduu keenya jalqabaatiin biyyi Somaliland pirezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Sisi Itoophiyaa doorsisuu hordofee Masriidhaaf deebisaa cimaa kennite. Somaliland deebii doorsisaa Masriitiif kenniteen giddu seentummaa qaamolee alaa kamuu cimsitee kan mormitu ta'uu beeksifteetti. Somaliland waliigaltee wal hubannaa mo'uu mootummaa Itoophiyaa wajjin dhimma ulaa galaanaa irratti ammajjii 1 taasisan hordofee muddama dhalateen booda giddu seentummaa qaamolee alaa kamuu cimsitee akka balaaleeffattus beeksifteetti. Pirezidaantii al-Sisiin biyyi isaanii dhimma Soomaaliyaatii fi nageenya isheetiif yaaddoo ta'uu akka jiraatu tasuma hin hayyamtuu jedhanii turan. Masriin qaamni kamiyyuu walabummaa Soomaaliyaatti akka bu'u yookiin isheedhaaf yaaddoo akka ta'u hin hayyamtuu jedhanii turan. Mootummaan Itoophiyaattis dhimma Soomaaliyaa keessa gale taanaan tarkaanfii nan fudhadha kan jette Masriin. Kanaaf ammoo Itoophiyaa doorsisee ture. Dhimma kana ilaalchisuun ministeerri dhimma alaa Somaaliland kaleessa galgala ibsa baaseen Masrii wajjin hariiroo gaarii qabaachuu ibsuun garuu giddu seentummaa qaamolee alaa kamuu cimsinee ni balaaleeffannaa jedheera ministeerri dhimma alaa Somaliland. Itti dabaluunis qaamoleen fedhii qaban hunduu tasgabbii naannichaatii fi hariiroo ijaaruu irratti akka xiyyeeffatan jajjabeessinaa jedheera. Kanaanis Masriin tattaaffii ishee dippiloomaasii lola ollaa isheetti adeemaa jiran kanneen akka Suudaan, Liibiyaa fi Gaazaatti akka xiyyeeffatu jajjabeessinaa jedheera ministeerri dhimma alaa Somaliland. Ibsi kun itti dabaluun Somaliland qaamolee akka kaanii waliin ta'uun gaanfa Afrikaatti nagaa buusuuf qophii ta'uus himeera. Riippaabilikiin Somaliland gaanfa Afrikaatti nagaaf misooma cimsuuf marii dippiloomaasii biyyoota hunda wajjin taasisuu itti fufaa jedheera. Asa Abdul Fattah al-Sisi hordofee gorsaa ministeera muummee Itoophiyaa Ambasaaddar Redwaan Hussein ergaa tiwutarii isaa gubbatti kaleessa barreessaniin kun michummaa Soomaaliyaatiif osoo hin taane diinummaa Itoophiyaaf qaban irraa ka'uunii jechuun Masrii qeeqaniiru. Ambasaaddar Redwaan Hussein waliigalteen Somaliland waliin taasisan dhimma daldalaaf qofa malee lafa Soomaaliyaa kutanii ofitti dabaluuf miti jechuunis ibsanii turan. Oduudhuma kana wajjin wal fakkaatuun guyyoota lamaaf Kaayirootti daawwannaa taasisaa kan turan pirezidaantiin Somaaliyaa har'a Qatar galanii jedhame. Tibbana Masrii Kaayirootti daawwannaa taasisuun pirezidaantii biyyattii Abdul Fattah al-Sisi waliin kan mari'atan pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud gara Qataritti imaluu isaanii waajjirri isaanii beeksiseera. Qataritti daawwannaa hojii taasisaa kan jiran pirezidaantichi aangawoota Qatar waliin dhimma hariiroo biyyoota lameenii akkasumas dhimma waliigaltee Itoophiyaa fi Somaliland gidduutti mallatteeffame irratti akka mari'atan eerameera. Kana malees pirezidaant Hassan Sheikh Mohamud aangawoota Qatar waliin dhimmoota siyaasaa gaanfa Afrikaa irrattis ni mari'atu jedhamee eegama. Dhuma torbee darbeetti pirezidaantii Somaaliyaa masaraa isaaniitti simachuun kan mariisisan pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Sisi ibsa kaleessa laataniin waliigaltee Itoophiyaa fi Somaliland gidduutti mallatteeffame guututti akka morman ibsanii turan. Mootummaan isaanii Somaaliyaadhaaf deeggarsa guutuu akka taasisu ibsuu isaanii gabaasuun keenyas ni yaadatama. Gabaasaaleen ba'aa turan guyyaa kaleessaa pirezidaantiin Soomaaliyaatii fi pirezidaantiin Masrii Itoophiyaa irratti duula waraanaa gaggeessuuf akka wal mari'atan ni agarsiisaa jedhameera. Reuters gabaasa guyyaa 2 dura hojjeteen pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Sisi fedhiin isaa guddaan Itoophiyaa irratti waraana akka banuu barbaadu ibsee ture. Pirezidaantii al-Sisiin ergaan ani Itoophiyaadhaaf qabu yaaliin lafa Soomaaliyaa xiqqoollee to'achuuf godhamu fudhatama kan hin qabne ta'uu isaa ibsanii turan. Doorsisa pirezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Sisi irraa dhaga'ame hordofee ammoo ministeerri dhimma alaa fi
walta'iinsa idil addunyaa Somaalilaand deebisaa cimaa kenneen giddu seentummaa qaama alaa kamiyyuu kan hin fudhanne ta'uu ibsanii turan. Akkuma beekamu waliigaltee wal hubannoo ammajjii tokko Itoophiyaa fi Somaalilaand irra ga'an hordofee Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahamud kallattiidhaan Qaataarii fi Kaayirootti bilbiluun warra dursanii deeggarsa gaafatanirra. Pirezidaantichi amma immoo guutummaatti Qaataaritti imaluun deeggarsa waraanaatii fi deeggarsa gurguddaa Itoophiyaa irratti gaafachuuf garas imalaniiru. Oduudhuma kana wajjin wal fakkaatu. Walitti muufannaan Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduu jiru hatattamaan mariidhaan hiikamuu qabaa jedhe dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Masaraa kiiloo 4 fi masaraa Soomaaliyaa gidduutti muddamni uumame mariin hiikkachuu akka qabu barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guterres gaafataniiru. Tokkummaa mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa fi Soomaaliyaan dhibdee isaan gidduutti dhalate mariidhaan furachuu akka qabanis gaafateera. Sanada wal hubannaa Itoophiyaatii fi Somaalilaand gidduutti ammajjii tokko mallatteeffame hordofuun Atakaaroo Finfinnee fi Moqdishoo gidduutti dhalate mariin akka hiikkatan hoogganaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guterres kun waamicha dhiyeessaniiru. Biyyi sadarkaa idil addunyaatti biyyoota lafaan marfamanii jiranii wajjin maqaan isii akka malee kaafamuu fi biyya ulaa galaanaa hin qabne jedhamu maqaan isii waamamaa ture Itoophiyaan seensa bara 2024tti sanada wal hubannoo biyya akka addunyaatti beekamtii hin qabnee fi biyya ollaa isii tan taate Somaalilaand wajjin waliif mallatteessuun Finfinneen yeroo sanitti seenaa hojjette. Sanada wal hubannaa Finfinnee fi Hargeysa gidduutti mallatteeffame kana hordofuun garuu gaanfa Afrikaa keessatti muddamni hamaan dho'eeti jira. Sababuma waliigaltee kanaatiin ammoo biyya akka mufattee fi akka lafa isheetti kan ilaaltu Soomaaliyaan biyyoota garaagaraa irraa imaluun muddama gaanfa Afrikaa daran hammeessuu irratti argamti. Muddama amma Soomaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti dhalate kana ilaalchisuun Antooniyoo Guterres haasaa tibba kana taasisaniin nuti yeroo hunduma qajeeltoowwaniin hoogganamnaa jechuun dubbataniiru. Guterres itti dabaluun qajeeltoowwan nuti ittiin hoogganamnu kunneen ammoo tokkummaa abbaa biyyummaatii fi walabummaa biyyoota kan Soomaaliyaa dabalatee kabajuudhaa jedhaniiru. Moqdishoo fi Finfinnee muddama isaan gidduutti uumamee jiru kana karaa mariitiin akka hiikkatan abdii qabnaa jedhaniiru. Muddama Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduutti dhalate kana ilaalchisuun Ameerikaan, Chaayinaan, Gamtaan Awurooppaa, Gamtaan Afrikaatii fi Liigiin biyyoota Arabaa yaada abbaa biyyummaa Soomaaliyaa akka kabajamu deddeebiin gaafachaa jiru. Oduu keenya isaa xumuraatii fi biyya alaatiin US fi UK'n garee Houthi Yemen keessa jiran irratti haleellaa qindaawaa banuu beeksisan. Wiixata kaleessa haleellaa iddoowwan 8 irratti xiyyeeffate gaggeessuu kan ibsite Pentagon iddoowwan xiyyeeffannaa kunneenis kuusaawwan lafa jalaa misaayilotaa fi giddugala basaasa Houthi ni dabalataa jedheera. Gareen tumsa Iraan qabu Houtiin dooniiwwan karaa galaana diimaa imalan haleeluu erga jalqabee bubbuleera. Akka sababaatti kan eeran warri lixaa ammoo karaa kanaan Israa'eliif gargaarsa geessu kan jedhudha. Kana hordofuun Ameerikaa fi Biriteen sochii daldala walabaa mirkaneessuuf Houthi irratti haleellaa banuu ibsuu irratti argamu. US fi UK'n ibsa waloon baasan keessatti haleellaan dabalataa madaalawaa ta'e Houthi irratti fudhatamu eeran. Kaayyoon keenya muddama uumame salphisuu fi galaana diimaatti tasgabbii deebisuudha jechuun ibsuu irratti argaman. Adeemsi daldala walabaan akka gaggeeffamuuf tarkaanfii fudhannu irraa duubatti hin jennu kan jedhan biyyoonni kunneen sababa hokkara Houtiitiin lubbuun namaa akka badus hin ayyamnuu jedhan. Daandiin galaana addunyaatiif murteessaa ta'e kun akka goolamu hin feenuu jedhaniiru biyyoonni kunneen. Erga Atakaaroon kun dhalate US yeroo 8ffaaf Houthi haleeluu irratti argamti. UK waliin ammoo haleellaa waloo yeroo 2ffaaf gaggeessan. Haleellaa qindaa'aan biyyoonni lameen waliin gaggeessan inni jalqabaa Amajjii 11 2024 ture. Haleellaa Ameerikaa fi garee warra Biriteen gaggeessaa jiran kana ilaalchisuun Turkiin deebisaa kenniteen biyyoonni lixaa ammas galaana diimaa gara galaana dhiigaatti jijjiiraa jiru jechuun Turkiin biyyoota lixaa komatteetti. Turkiin baha giddu galeessaa kan jeeqaa jiru biyyoota lixaati jechuun Ameerikaa fi Biriteen haga Israa'elittis himatteeti jirti.